Asoosama gabaabaa kutaa lammaffaa cinqii dukkana keessaa kutaa darbee dhaggeeffachuu kee yookaas dubbisuu kee yaadatti qabadhu. Sana booda kan guyyaa har'aa itti fuftee yoo dhaggeeffatte hedduu si fayyada. Nagaan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoonni Saaromtuu biyya keessaa fi biyya alaa xinnaa fi guddaan beekaa fi wallaalaan hayyuu fi ogeessi nagaa keessan nutis nagaadha. Channel kanaaf haaraa warri taatan subscribe godhaa. Kutaa darbirraa akka barattan shakkii tokko hin qabu. Kutaa har'aarras barumsa akka argattan abdii guutuun qaba. Obbo Lammii, Caalaa fi Abdiin balbala kutaa yaalii hatattamaa irratti hafanii dooktaroonni harmee Caalaa irratti wal ga'anii jiru. Caalaan hedduu dhiphateera. Balbala kutaa yaalii hatattamaa sana dura asii fi achi dhiphatee deddeebi'a. Erga xiqqoo ture booda balbala kutaa yaalii hatattamaa banamee dooktarri tokko achi keessaa ba'e argee Caalaan ariitiidhaan dooktaricha bira deemee sagalee cicitaa ta'e, haati koo akkam taate, fayyitee, akkam haala kam keessa jirti, seenee ilaaluu danda'a jedhee gaaffiidhaan mataa sardee. Dooktarichi harmee kee du'arraa baraaruuf wantoota dandeenyu mara gochaaf jirra. Amma kutaa kaardii deemitii baasiif qoricha kanallee ariitiidhaan kutaa qorichaa deemitii bitii kootu jedhee waraqaa barreeffama ofirraa qabu tokko itti kennee obbo Lammiin kaardii baasuu fi kutaa kaardiitti malanii. Caalaan qarshii kan borsaasaa keessaa qabu abdiitti hidhatee akka inni kutaa qorichaa deemee haadha Caalaatiif yookiis haadha isaatiif akka bitu itti hime. Akkasumas qarshii muraasa kopheettiin xaragaa, qarshii muraasa kopheettiin haxaa'aa argachaa ture mana baankiitti ol kaa'e. Deemee isa akka baasee deebi'uu fi amma deebi'utti haala haadha isaa akkaataa ittiin to'achuun danda'amu abdiitti himee akeekkachiisetti laate. Abdiinis ariitiidhaan gara kutaa qorichaatti imale. Caalaanis gara mana baankiitti deemuu eegale. Obbo Magarsaa jedhamu. Obbo Magarsaa namoota magaalattii keessatti jiraatan keessaa dureessa olaanaa nama ta'anidha. Namoonni magaalaa sana keessa jiraatan sababa Obbo Magarsaa dureessa ta'aniif hedduun isaanii ni sodaatu, ni kabajus. Obbo Magarsaan mucaa tokkittii Gaaddisee jedhamtu qaba. Gaaddiseen bifaan diimtuu kan taate, rifeensi mataa ishee dugda ishee irra kan ciisu, ilkaan ishee akka cabbii kan addaatu mucaa durba bareedduu taatedha. Dargaggoon naannoo ishee martuu jaalalaaf ishee hawwu. Garuu Gaaddiseen ijaan arguu mana barumsaatti yoo ta'e malee baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa abbaan Gaaddisee Obbo Magarsaan baay'ee ishee hordofu. Yeroo maraa yeroo isheen manaa deemtu akkasumas yeroo isheen mana barumsaatti deebitu konkolaataatiin eeganii deddeebisu. Manaa gadi ishee hin baasanii. Gaaddiseen barattuu kutaa 11ffaa kan taatee fi mucaa barumsa isheetti cimtuu taatedha. Obbo Magarsaan har'as akkuma amala isaanii mucaa isaanii Gaaddisee konkolaataan mana barumsaatii gara mana isaaniitti imalaa jiru. Obbo Magarsaan fuulli isaanii nama dhiphachaa jiru fakkaatu. Gaaddiseenis fuula isaanii ilaaltee maal taate abbaa koo rakkootu jiramu jette.
obbo Magarsaan lakki mucaakoo rakkoon humtuun jiru garuu maal na mul'atuuf akka jiru homaa tokkoyyuu hin beeku keessi koos baay'ee na dhiphataa jira jedhanii gaaddiseedhaanii itti manii gaaddiseenis deebistee hiddi yaadda'iin homtuu sin mudatu yaadda'iin homtinuu sin mudatu garuu suuta jedhii konkolaachisi jettee akeekkachiisaa abbaa isheetti laatte. Caalaan waa'ee harmee isaa sammuusaa keessatti yaadaan dhiphachaa daandii konkolaataa qaxxaamuruu eegalee konkolaataa hedduutu daandii cufee jira. Karaa walakkaas ga'ee Caalaan waa'ee yaada isaa malee yaada deemaa jiruu fi maaltu akkas argate homaayyuu hin beeku. Haaluma kanaan qaamni isaa yeroo ofirra eegalee ilaalu konkolaataa isatti bu'uuf jedhee ofirratti arge. Hedduu rifatee qaamni isaas ni hollate socho'uu dadhabee iddoo dhaabbachaa jiru dhaabbatee hafee. Konkolaataan kun kan obbo Magarsaa ture. Obbo Magarsaan konkolaataa Caalaatti bu'uuf jiru argee to'achuuf yaaliiwwan adda addaa akka godhuuf sammuusaa jaje. Gaaddiseen waan uumamaa jiru ilaaluu sodaattee ija ishee harka isheetiin cufattee Caalaanii socho'uu dadhabee akkuma hafeetti jira. Namoonni taatee kana ilaalaa jiru. Inni kaan harka isaa mataarra kaatee inni kaan afaan isaa qabatee taatee ta'aa jiru kana ilaaluutti fufe. Daqiiqaa muraasa booda konkolaataan obbo Magarsaa dhaabbatee Magarsaan mataa isaanii marii konkolaataarraa gadi jedhanii gaaddiseen ammayyuu harki ishee fuula isheerraan cufamee jira. Tiraafikiin naannoo sana to'achaa ture. Gara konkolaataa obbo Magarsaatti ariitiidhaan imalaa jira. Namoonni naannoo sana jiran haasawwan garaagaraa haasa'utti ka'anii. Namoonni kaan mucaatu maraatee daandii gubbaa dhaabatee jedhu. Inni kaan abbaan konkolaataa rakkoo guddaa qabaa jedhu. Namoonni muraasni obbo Magarsaan erga xiqqoo of tasgabbeessanii booda mataa isaanii qabachuun foddaa keessaan fuula isaanii ilaalanii gaaddiseenis harka ishee baaftee ofirraa ol fuutee fuuldura ishee ilaaluu eegalte. Lamaan isaaniiyyuu nama konkolaataa isaanii fuuldura dhaabbatee jiru argaa jiru. Namni isaan argaa jiran Caalaa ture. Caalaan naasuu guddaan qabamee socho'uus dadhabee konkolaataa san dura dhaabbatee jira. Obbo Magarsaan ariitii guddaadhaan balbala konkolaataa isaanii banatanii gadi ba'anii gara Caalaatti adeemuu eegalanii. Erga Caalaa bira ga'aniis kaballaadhaan sagalee guddaa ta'eenis sammuun kee nagaa miti moo utuu konkolaataan sirbutee mana sirreessaa seenee eenyutu ijoollee koo naaf guddisaa? Haadha koo abbaa koo eenyutu naaf kunuunsaa? Yeroo karaa qaxxaamurtu konkolaataa karaarra jiru. Yeroo karaa qaxxaamurtu konkolaataa karaarra jiru hin ilaaltu moo? Akkasumaan fiidee dabartamoo jedhanii aarii guddaadhaan keessas galanii Caalaatti dheekkamanii. Caalaan humaan dubbanne ija keessaas imimmaan lakkuu roobsu eegalee. Gaaddiseen Caalaa mimmaansaa roobaa jiru argitee yeroo agartuus